akkasii natti toleetiin jira. Ani rifeensa kiyya yeroon haala kanaan kunuunfadhu dhugaadha hin natti tolaa miti. Baay'ee tokko natti tola jechuudha. Akkasitti miidhamoo ofirra keenya warra jettan jechuudha waliin itti fayyadamna. Zayita kana amma itti fayyadama waan ta'eef rifeensa kiyya asirraan fileetiin jira, asirraan dhaheetiin jira. Argitanii amma naa irrateetiin jira jechuudha. So amma walumaan itti dibnaa, waliin itti fayyadamna. Kanaaf Yoyaa harka fuunee jaallatamtoota, kabajamtoota akkasumas maamiloota maatii chaayinaal Abeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa ta'u. Isiniin jechuun jaalladha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha gaaffii keessan waa'ee rifeensaa irratti isinii deebisuudhaaf dhufeetiin jira. Zayitii namoonni baay'een walumaa galatti jechuudha zayitii gosa lama isinii qabadhee dhufeetiin jira. Namoonni baay'een keessan rifeensi kiyyaa yeroon filu garmalee na jalaa bubuqqa'a. Akkasumallee immoo rifeensi kiyya immoo baay'ee haphii na jalaa ta'eetiin jira. Dur rifeensi koo yabbuu ture. Amma immoo rifeensi kiyya na jalaa haphatee jira. Kan jettantu jira. Akkasumallee immoo naaf hin dheeratu rifeensi koo achuma taa'a malee. Darbee immoo gaaffiin biraa immoo foroforii na jalaa bu'ate rifeensi kiyya warra jettanii fi hanga danda'e koomentii isinii deebiseetiin jira. Waan an ofii kiyya irraa fayyadamee waan faayidaa qabu, waan qabatamaati, waan fuuldura keessanitti irraa itti fayyadamu jechuudha. Akka isin itti fayyadamtan abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Laayikiin keessan baay'ee natti tola, laayikii naa godhaa. Akkasumallee immoo warri chaanaala koof haaraa taatan immoo sabiskiraayib godhaa, gara chaanaala kootti dabalama. Infoormeeshinii yookiin immoo yaada qabnu walitti himaa adeemna jechuudha. Walirraa baranna waan isin beektan ani hin beeku, waan ani beeku immoo isin beekuu dhiisuu dandeessu jechuudha. So qabatamaatiin kanatti fayyadamaa jedhee dhiisatu hin taane akkaataa itti fayyadamasaa waliin itti fayyadamna tokko jedheetiin isin argisiisa jechuudha. Zayita ani guyyaa har'aa isinii qabadhee dhufe na wajjinii ta'a. Egaa zayinni kun jechuudha kunoo black seed oil. Inni kun black seed oil yookiin immoo zayitii habbasoota akkasumallee immoo zayitii maal jedhama black seed habbasoota yaani abasuuda gurraacha, waraqaa gurraacha kan jedhanidha jechuudha. Akka naannootti kan waraqaa gurraacha jedhu kaan immoo abasuuda jedha. Akka naannoo kiyyatti abasuuda jedhama. Kuni zayitii isaati jechuudha. Inni kun immoo flaxseed oil. Flaxseed oiliin immoo zayitii talbaati jechuudha. Zayitiin talbaa baay'ee barbaachisaa. Rifeensi keenya akka lallaafu kan taasisu, rifeensi keenya akka dheeratu kan taasisu, baay'ee isaa kan nu gargaaru zayitii talbaati jechuudha. Zayitiin abasuudaa yookiin immoo waraqaa gurraachaa kun immoo jechuudha rifeensi keenyarra balaan akka hin geenye. Akkasumallee namoonni mataa keessan isin dhukkubu yeroo hundumaa jechuudha. Abasuuda kana yoo as keessanitti zayita isaa dibattan dhukkubbiin mataa illee isinirraa qannasa. Akkasumallee namoonni hasaasiyyaa qabdan funyaan isin cufamu kana jechuudha. Zayita kana xiqqishuu ishee fayyadamtu. Zayitii kana yeroo fayyadamtan baay'ee fayyadamina oriijinaala waan ta'eef baay'een isaas nama himiidha. Xiqqoosaatu irraa nama fayyada jechuudha. Egaa akkaataa fayyadamasaa fayyadamaa jedhee dhiisatu hin taane akkaataa fayyadamasaas waliin ilaallachuudha. Kanamma waan zayitii duraan itti fayyadamudha jechuudha. Egaa akkaataa fayyadamasaa waliin ilaalla. Xiqqishuu ishiiti jechuudha. Baay'ee miti. Asitti xiqqoo ishii naqxu jechuudha. Garmalee xiqqoo. Rifeensi akka daawwaati. Kun akka daawwaati malee daawwaadha malee jechuudha. Akka qibaatii isa kaanii ofitti baay'isanii hin dibatanii. Wanta akka bilqaatii wayii ol gotottu tokko jirti isheetiin as keessa suuqu. Ani garuu hin qabu isa. Sanii fi haaluma isa sanaatiin isa kanarraallee jechuudha. Xiqqeessitanii jechuudha. Xiqqishuu ishee. Daawwaa waan ta'eef jechuudha. Kuni daawwaadha malee zayitii biti. Daawwaa.
dawaa yookiin immoo qoricha jechuudha. Egaa haala kanaan qoricha waan ta'eef akkaataa kanaatiin itti fayyadamna. Na wajjiniin ta'a diba'ee isiniin nan argisiisa jechuudha. Na faana ta'a. Egaa itti fayyadamuuf adeemna jechuudha. Waliin itti fayyadamna. Yeroo hundumaa filaa akka kana akka fayyadamtan isinitti himeetiin jira jechuudha. Na rifeensa kiyyaa bakka lamatti yeroo hundaa kana ni hiru. Haala kanaan rifeensa koo bakka lamatti hira jechuudha. Akkasittiin akkasiin ergaa rifeensa keessan filtanii kaataniitii jechuudha. Anamma yeroo hundumaa bakka lamatti godha. Hijaaba uffadhadhee isinitti himeetiin jira. Kanaan suuta jettanii keessa galchitu jechuudha. Keessa buqqeessa. Dawaadha waan ta'eef baay'ee hin dibatina. Ammoo harka keessanitti akkasitti buuftanii jechuudha. Harka keessanitti xiqqeessitanii haguma kana akkasittiin jala galchitu. Namoonni mataa isin ukkubullee asumaan isirraa isinii badaa jechuudha. Haala kanaan namoonni forforii qabdan ani waan viidiyoo hojjedhuuf malee isin immoo jechuudha qassi jettanii teessanii haala kanaan rifeensa keessan kunuunsuu hin dandeessu jechuudha. Ani waan viidiyoo hojjedhuufan suuta daddafee godhachuu isin garuu suuta jettanii masaajii gochuu qabdu jechuudha. Haala kanaan xiqqishuushee qofa gootu xiqqishuushee. Erga akkas gootanii filtanii waliin qixxeessitanii rifeensa keessan akkasitti dhahuu dandeessu jechuudha. Bakka lamatti haa ta'uu, bakka sadiitti haa ta'uu, akka mijatutti. Galgala yeroo kilaasii keessanitti galtan haala kanaan rifeensa keessan kunuunfachuu ni dandeessu jechuudha. Waan hundayyuu immoo yeroo fayyadamu jechuudha. Fayyadamaa jedheen dhiisa osoo hin taane akka isin fayyadamtan abdiin qaba. Maaliif jennaan waan fayyadamuuf ilaaltanii itti fayyadamtu jechuudha. Waan ani fayyadamaa jiruuf. Kanaafiyyuu akka itti fayyadamtanii abdii guddaan qaba. Itti fayyadamaa jijjiirama guddaa qaba. Hanga mana namaa keessa jirru darbee moo biyyoota kana keessatti waan ati barbaadde marallee argachuu hin dandeessa jechuudha. Akkasumallee zawtoota kana yoo mana abdan farmaasii irraa injira akkasumas immoo bakka zayitiin jira anillee
in bitaa namichi deemeeti bibbita oriijinaala isaa bita jechuudha. Isaan itti fayyadamu isaan marraan fudhadha cubbuudha dhugaadha. Kanaafiyyuu isin immoo yoo abdan akkaataa irraa itti zayitii isaa hojjetanis mana keessa isinitti argisiisa jechuudha. Akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Kanaaf haala kanaan rifeensa keessan akkasitti fataa jettanii ammoo asinillee immoo akka viidiyoon isinitti hin dheeranneef haaluma kana godheen asinillee hojjedhee isinitti deebi'a na wajjiniin tura. Egaa jechuudha akka viidiyoon isinirra dheeranneef asinis akka hojjedheetti asinis masaajii godhee sirriitti masaajii godhee yeroo irratti fudhadheetiin jechuudha. Egaa gaaffii keessaniif deebii sinilaa dheera jedheetiin yaada. Akkasumallee immoo irraa fayyadamtanii akka galatoominaan jettanii abdii guddaan qaba jechuudha. Waan ani irraa fayyadamirraa akkasiin fayyadamtan abdiin qaba. Maaliif fayyadamaa jedheen dhiisatoon taane faayidaafis miti ani waan fayyadamu isinitti himaa jira. Dhugaa waaqa waan an ofii kiyya fayyadamu qofa isinitti himaa malee dalga qabee yookiin fakkeesse isinitti himaa hin jiru jechuudha. Akkasii natti toleetiin jira. Ani rifeensa kiyya yeroon haala kanaan kunuunfadhu dhugaadha. Hin natti tolaa miti. Baay'ee tokko natti tola jechuudha. Akkasittiin hin miidhamoo ofirra keenya warra jettan jechuudha. Rifeensa keessan amma fakkeenya ani har'a dibadheera waan ta'eef ittiin bulaa fooliin qabu. Torbaniin miicaa rifeensa koo gaafa torbanii miicadha malee homaa tokkollee rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha. Miidhaa takkittiillee nurra hin buusu yookiin immoo nurra hin geessisu jechuudha. Kanaafiyyuu warreen viidiyoon kiyya isinitti tolee laayikii godhaa, sabiskiraayibis godhaatiin na jajjabeessaa isiniin jedha. Hanga turtii biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Tambineelii yookiin immoo fuula isaarratti suura isaa isiniif hin kaaha. Irraa ilaalladhaa isiniin jedhaa. Turtii gaarii isin jaaladha isin kabaja baay'ee na jajjabeessaa jirtu. I love you more.